Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtoo kabajamtoota fi hordoftoota dhaggeeffattooti akkam nagaa fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu hamaa fi hamtuu kulli rabbii isin irraa haa qabu jecha torbee kana keessaa yookiin ji'a tokko keessatti oduu gaddaati kan dhagahaa jirru. Haati manaa abbaa manaa ajjeeftee abbaan manaa haadha manaa ajjeesee kan jedhamu jechuudha. Tibbanuma kana ji'a shammoo ji'a jaha dura Finfinnee keessatti micayyoo barattuu akkasumas micayyoo daa'ima qacalee abbaa warraa isii guyyaa gaa'ila isaanii godhachuuf hoteela keessa jirtu fooqii afuraffaarraa darbamtee abbaan ajjeesellee hin beekamne murtiilleen haga ammaa hin kennamne hayxi micayyoo sanillee hanga ammaa hin baane ittuma aansuudhaan immoo daa'imman lamaan bakka tokkotti kan ajjeefaman. Akkasumas immoo daa'ima waggaa 4 kan ajjeefame akka mummuramee balrii haadha fi abbaa isaati irratti kan darban maal jechuudha. Wanti kun dhugaa nama hin dhibu baay'ee nama dhiba. Seerri biyya keenya san keessa ni jira laata kan jedhu gaafii natti ta'a jechuudha. Akkasumas immoo gara Wallaggaa keessatti akkasumas Shawaa naannoo Arsii Gadab Hasaasaa keessatti akkasumas haadha haraasii ganaa reefuu deessee jirtuu fi daa'imman lama ajjeeftee hojjettuun manaa takka badde hanga ammaa wanti sun seerri isaa maal akka ta'e hin murtoofne jechuudha. Kun oduu qabatamaati. Oduu isa dhugaa lafarra jiru jechuudha. Tibbanuma kana keessa waa meeqa dhageenye abbaa warraa haadha warraa ishee ajjeesee mana fincaaniitti gatee kan jedhamu dhageenye. Akkasumas Shawaa keessatti haati warraa abbaa warraa ishee ajjeeftee algaa jalatti awwaalte kan jedhu dhageenye. Wanti kuni maalidha? Furmaan isaa hoo maali? Uummanni akkanumatti wal ajjeesaa itti fufa? Maalidha rakkoon kuni? Rakkoo uumamaan sammuu isaanii keessa jiru moo dhuguma namni akkanatti nama ajjeesuudhaaf itti yaadee lafaa ka'e kan jedhu hedduu gaafii namatti ta'a. Wanti kun ana akkanatti fakkaataa jirutti dhugaadhaan namni ni dogongoraa, shayxaanni nama dogongorsa waan baay'ee namatti fiduu danda'a jechuudha gaafa dogongoran. Garuu wanti kuni hammeenyumatu darana hammeenyumatu waan akkana keessa nu seensisaa jira. Hammeenyumatu kana hunda nu godhaa jira moo maalidha rakkoon keenyaa kan jedhu gaafidha. Eshi nuti silaa dhugaa dubbachuu fi duraan lubbuun nama takkaa gaafa baate gizee dhageettimattu hedduu takka si naasisa, hedduu takka si sodaachisa. Amma homa takka easy ta'ee jira jechuudha. Bakka akka faashinii ekaleen du'ee ekaleen haadha abbaa warraa isii ajjeeftee ekaleen haadha manaa isii ajjeeftee daa'ima waggaa 4 ajjeefamee kararra darbamee jira. Waan akkanaa kana dhageenya jechuudha. Yaa dhiiroo maaltu maalii eessa deemaa jirra? Maaltu falaa? Abdiin boruu hoo ittiin jiraatu hennu maalidha? Akkamitti namni amanee galee maatii isaa waliin jiraata? Hedduu nama sodaachisaa jechuudha. Anam akka mataa kootitti dhugaa dubbachuuf hedduu takkan of shakka. Sila aniin tarii yooniin aaree ka'eetiin hin jedhee waan akkana tarkaafii akkana namarra gahinu ka jedhu dhiphinna sammuu natti fidaa jira jechuudha. Akka mataa kootitti hedduu waan nama sodaachisu wanti kun hedduu waan dhageettiidhaaf namatti ulfaatu. Hayyeeka akkasumas kana bichaa miti waan nama gaddisiisuu jechuudha. Reefuma sa'aatii tokkoon dura akka Abdii Getaachoo barreeffama wayii gadi lakkisetti na dhibe baay'ee tokko na yaachisee jechuudha. Gaafii keessa na galchee waan baay'ee natti dhagahame. Ji'uma muraasaa kana keessatti namoota meeqatu wal ajjeese? Kan biyya ambaatitti du'us kan biyya keessatti du'us numa kennuma keessattuu baay'inni isaanii Oromoodha jechuudha. Kan gizee hunda wal ajjeesu kan ofii isaaniitii wal ajjeesu. Maalinni abaarse kun dhiiroo abaarsa maaliif qabna kan jedhu hedduu nama gaddisiisa. Abdii Getaachoo Abbabeettu gadi lakkisee jechuudha. Gara jabummaa kan jedhu mata dureeni jaartii ofii ajjeesee badee. Namichi kuni Tamaam jedhama. Barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaa barattuu ishee kan taate shamarran Saalihaa Muhammad fuudhee waggaa tokko waliin jiraataa turanii. Walitti bu'iinsa gidduu isaanitti muudateen eda halkan magaalaa Jimmaa ganda Ginjootti albeedhaan gorra'ee ajjeesee obboleessa ishee quxusuutti bilbilee. Mee ilaala, obboleessa ishee quxusuutti bilbilaa jechuun waan gaarii kana godhee dhugaa waan
maalidha sila waan hoolaa wayiifaa qalamfaa seeyanii sila nama qaluun dhugaa hedduu nama naasisa. Dhaloonni amma dhagaa jiru daa'imman waan akkana gizee dhagaan maaltu sammuu isaaniitti uumama. Dadhabbina gara jabina waan akkasiiti jechuudha daa'imman keessatti kan bakka akkam jedhan baay'ee na jibbisiisee na sodaachisee jira jechuudha. Akkamiin nama amanteetu waliin jiraata bakka yoo wal dhabde si ajjeefnan yoo atis isaa wal dhabde waan akkasii sharrii walitti yaaduu kana maaltu fide dhiiroo yoo waliin ta'in gargar deemuun irra wayyaa miti. Okay, halkan dhugaa obboleessa si qutusuutti bilbilee koottaa reeffa keessan fudhadhaa jedhee badee yeroo ammaa kana reeffa ishee qoramsaaf gara hospitaala Jimmaatti poolisoonni fuudhanii deemaniiru jedha. Qoramsaaf jechuudha. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Bismillah. Maal jechuudha namootni nama kana argitanii hatantamaan qaama gaggeeffamutti erguudhaan kennaa ergaa kana dafaa waliif dabarsaa haqa obboleettii keenya akka baafnuu fi obboleettii keenya rabbii rahmataa haa godhuu fi maatii isheetiif jajjabina hawaa kan jedhudha jechuudha. Dhugaa rabbii an hedduu takka na sodaachisee jira jireenyi lafarraa kuni hedduu takka namarraa amantii fixataan jira. Ufuma kiyyaayyuu deebisee matama kiyyaa hedduun sodaataa jira jechuudha waan akkanaa kana yoo argu. Matama kiyya ofii kiyyaa deebisee of sodaataa jira. Maaliif jennaani waan gaarii gaafa dhageettu waan gaarii hojjettaa, waan hamaa gaafa dhageettu waan hamaa hojjettaa. Ilma namaa ta'e guutuun hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni kulliinuu hir'uudha. Namni guutuun hin jiru. Garuu wal dhabbee xiqqoo takkaa fi kaatee shayxaanni gidduu kan kee bu'uu jira. Garuu ajjeechaa lubbuu walirratti fudhatu maaltu fide dhiiroo? Ajjeechaa lubbuu walii baasu maaltu fidemee kan manaa deebisa? Yoo waliin ta'in gargar bahuun irra filatamaa miti? Dhugaa waan hedduu nama naasisu, waan hedduu nama sodaachisu, angara kootiin hedduu takka na sodaachise, hedduu takka na naasise. Boru maalii carraan boru ittiin jiraatuuf ati yaaddu baay'ee dhiphaadha jechuudha. Haala kanaan yoo deemne dhugaa dubbachuu fi ani beekan maal akka jedhu bicha an jechan nattan qata ofii kiyyaa hedduu takkan gadde hedduu takkan ranni rifachiisa jechuudha. Wanti akkanaa kuni ji'oottunuma tokko kana keessatti waa meeqa arginee Wallaggaan keessatti, Shawaan keessatti, akkasuma Arsii Gada Hasaasaa keessatti, Finfinnee keessatti silaa baratame. Finfinneen silaa lafa dhiigaa taateyyuu jirti. Daa'immantu ajjeefama, guddaatu ajjeefama, xiqqaatu ajjeefama. Garuu maaliifi wanti kuni akkamitti nuti deebifnee ofii keenyaa ofirratti waan akkanaa kana dalaynaa kan jedhu dhugaa gaafii natti ta'a. Wanti godhuu qabnu yoo jiraate rabbii lafaa fi samii uume, rabbii nama uume qofatti booyuudha. Waan akkanaa kana rabbi akka nu keessaa kaasu. Irra caalaa mootuu namoonni dhibbina sammuu doktoroonni jechuudha kan nafsiyaa isa jedhamu jira. Biyya kanatti nafsiyaa isa jedhamu jechuun nafsiyaan kan kee yoo dadhabbina qabaatte bakka akkaataa itti yaaddu dhibbina akkasiisan yoo qabaatte meebii namni dhibbina akkasiisan keessa seene yeroo sanitti sammuun isaa yaaduu dhaabuu dandeetti. Kanarraa kan ka'e namni wal ajjeesaa jira. I don't know anin beeku ani yoo dhibbina waan akkasiisan qabaattan gara mana yaalaa deemati doktoroota gaafadha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko yeroo tokko dhibbina keessa seene waan hin feene hojjetaa jechuudha. Achiin booda waan sanitti seenaa waan ta'eef maybe waan akkasiisan keessa yoo jiraattan deemaa gara mana yaalaatti yaallama. Kaachirraa hafe jechuudha. Ani gama kootiin hedduun gadda yeroo akkamiyyuu waan akkanaa kana yoo hin dhaga'u hedduu takkan gadda. Keessattuu akka dubartii takkaatitti yookiin akka haadha takkaatitti akka nama ilma qabu tokkootitti hedduu na naasisa jechuudha. Wanta akkanaa kana dhagahu malee homaan jibbu. Dhugaa rabbii namni haa hiyyoomatu waan fedhe haa ta'u lubbuu isaatiin osoo jiraate irra filatama. Nama kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Nama kamiyyuu saba kamiyyuu haa ta'u du'aaf namaa hin hawwu. Namni du'aaf nama hawwu hin jiru. Lubbuun namaa mootu yoo akkanumatti gasima kan akkanumatti zimjattee yoo baatummoo wanni kana caalaa nama gaddisiisu hin jiru. Wanni kana caalaa namatti ulfaatu hin jiru. Ani jireenya kiyya boruutu sodaadha. Boru ganama maal dhagaha laata dhiiroo? Boru ganama maaltu na mudata kan jedhu hedduu na sodaachisa. Isuma kanaan isiniin jechuu barbaade
dhugaa rabbii haadha fi abbaa isii rabbi isaan haa sabbarsiisu mucayyotaan illee rabbi jaallataan isii haa gammachiisu namoonni lubbuun isaanii shahidaa taatee waan hin taane irratti lubbuun isaanii baate hunda rabbiin jaallataan isaan haa gammachiisu maatii isaaniitiif illee akkasuma jajjabina haa kennu jechuudha keessattuu irra caalaa kan natti dhagahamu maal akka ta'e isa daa'immanii fi dubartii harka abbaa manaa ofiititti du'anii akkasumas immoo dhiira harka haadha manaa ofiititti du'an wanti kana caalaa na gaddisiisu hin jiru jechuudha namni tokko qabsoof gaafa manaa bahee qabsoof manaa bahee dirree du'aatiif manaa bahee homaa miti garuu mootu akkanumatti gasima haati manaatiif abbaa manaa tokko jechuun haadha manaatiif abbaa manaa jechuun waan ulfaataadha waan haadha fi abbaa ofii waliin hin goone muluudha kan abbaa manaa ofii waliin hojjetanii jechuudha waliin godhan garuu immoo deebisanii immoo isaan lamaan wal ajjeesan jechuun waan kana caala namatti ulfaatu hin jiru hangama kootiin hedduu takkan gadde waan akkana kana dhaga'uu malee homo wanti na gaddisiisu hin jiru jechuudha walumaa galatti waa'ee qaala'insa jireenyaati timaatimii kiiloo tokko qarshii 15 bituun mataa dhukkubbii baratti ta'eerra jira namni yeroo kamuun olitti jireenya isaaf dhiphachaa jira jireenya isaa maddiitti waa'een biyyaa har'a bor nageenyi ni bu'a jedhee dhiphachaa otoo jiru nageenyi garuu itti fufee boora'aa lammiin lammii isaa harcaasaa ammas akkuma itti fufeetti jira kun nu ga'ee hin jenne kaleessa dubbii nageenye baay'ee nama gaddisiisa abbaa manaan haadha manaasaa mana hidhaatii erga bahee booda kukkutee ajjeesee foon lafee haadha manaa mana fincaaneetti awwaalee ifa manaaf godhaa malee jecha kana dubbachuun baay'ee ulfaataadha abbaa manaa koo jettee waggootaaf waliin kan jiraatte abbaa ijoollee ishee sanuu waliin otoo jiraatanii kana dura nama ajjeesee mana hidhaa kan ture mana hidhaatii haganni ba'utti abbaa warraa koodha jette yookiin immoo seenaa isin naaf ergitanii miti amanuuf kan natti ulfaate dhuguma gochaan kun biyya keenya keessas ni jiraayii kan nama jechisiisu guyyaa 10 booddee reeffa isaa boolla keessaa kan baaste eenyudha eessatti akkana ta'e yoom raawwate kan jedhu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu jechuudha